Seerri mootummaan Israa'el hidhamtoota Filisxeenotaa ajjeesuuf baste sadarkaa xumurarra gayuun dhagahameera. Mootummoonni gamtoomanii Awurooppaan gocha hamaa Afrikaanota irratti raawwataniif beenyaa kaffaluu qabus jedhaniitu jiru. Waraanni baha giddu galeessaa akka COVID-19 ta'uu mala jedhan pirezidaantiin Putiin. Kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne isin biraan ga'a. Kanan gammaa isinitti himee hangafoota oduutii amma gara bal'ina oduu keenyaa isin dabarsa. Ayyaanni Iidii Shawwal magaalaa Harar keessatti sirna miidhagaa ta'een kabajameeti jira. Magaalaa Harar keessatti xumura soomaa Shawwal guyyaa 6 kan soomame Ramadaanatti aansee soomuudhaan kan labsu ayyaana Shawwal Iidii agarsiisa aadaa bareedaadhaan kabajameeti jira. Dubartoonni, dhiiraa fi dargaggoonni akkasumas immoo uffata aadaa Hararii uffachuudhaan dallaa seena qabeessa Jogol keessatti hambaa fi eenyummaa hawaasichaa karaa calaqqisiisuun ayyaanicha kabajaniiti jira. Ayyaanni Shawwal Iidii bara 2026 keessa UNESCO galmee hambaa killayyaa dhala namaa jalatti kan galmaa'e yoo ta'u guyyoota sadiif kan turu akkasumas immoo ayyaanni kun bakka awwaalaa Sulummaa Ahmadii fi sirnoota amantaa fi aadaa raawwatamu kan hammatu ta'us himameera. Ayyaanicha abbootii fi haadhotaan akkasumas immoo beekumsaa fi duudhaalee aadaa dhalootaa dhufuuf immoo kan itti dabarsan qofa osoo hin taane hidhata hawaasummaa cimsuun aadaa Hararii kunuunsuun tursiisuu keessatti gahee guddaa akka taphatus himaniitu jira. Meeshaalee waraanaa seeraan alaa naannoo Amaaraa gara Finfinnee seensifamuu ture shakkamtoota waliin to'atameera. Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa meeshaalee waraanaa seeraan alaa naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti seensifamaa ture kan kaayyoo shororkeessummaatiif ooluuf ture to'achuu beeksiseeti jira. Poolisiin Federaalaa ibsa isaatiin meeshaa waraanaa inni jalqabaa kan to'atame sakatta'insa keellaa laga xaafoo irratti ta'uu eeruu kennuudhaan akkasumas immoo wayita humna nageenya konkolaataa tokko dhaabsisee sakatta'ee kan argame ta'us himameera. Sakatta'insa qawwee kilaashiiwwanii seeraan ala 8 rasaasa kilaashii 151 rasaasa birneenii 17 fi kaazeenii kilaashii 7 dhoksaan gara magaalaa Finfinnee dabarsuuf yeroo yaalametti keellaa laga xaafoo irratti sakatta'insa cimaa poolisiin Federaalaa Itoophiyaa taasisan shakkamtoota waliin to'annoo jala oolchuu beeksiseeti jira. Haaluma wal fakkaatuun keellaa sulultaa irrattis immoo sakatta'insa cimaa bira taasifameen konkolaataa magaalaa Baahirdaar irraa ka'ee tokkoon kaartoonii killee keessa rasaasa kilaashii 988 fi rasaasa bireenii seeraan alaa tokko dhoksee gara magaalaa Finfinnee dabarsuuf yeroo yaalutti keellaa irratti sakatta'insa taasifameen shakkamtoota waliin to'annoo jala ooleera jechuun poolisiin Federaalaa ibsaa har'a bitootessa 26 bara 2026 baaseen beeksiseeti jira. Seerri Israa'el hidhamtoota Filisxaanota ajjeesuuf baste sadarkaa xumurarra gayuun dhagahameeti jira. Seerri fedhii hidhamtoota Filisxaanota ajjeesuuf qabdu seera qabeessa gochuuf bu'uura seeraa wixineessuu ishee ibsiteetti jirti. Koreen paarlaamaa Israa'el Naashinaal Seekuriitii seera Israa'el hidhamtoota Filisxaanota ajjeesuuf baaftee hojiirra oolchuuf seera raggaaseetii kan jiru ta'us koreen nageenyaa biyyoolessaa paarlaamaa yaa'ii guutuu paarlaamaa hojiirra oolmaa labsichaa irratti murtii dhumaa akka kennu qajeelfama kan kenne yoo ta'u ajjechaa hidhamtoota Filisxaanota erga labsanii ragga'ee guyyoota 90 keessatti raawwatamas jedhameeti jira. Seerri haaraan kun hidhamtoonni Filisxaanota fannifamuun ajjeefamuu akka danda'an hidhamtoonni daawwatamuu akka hin dandeenye eegumsa cimaa jala akka turan viidiyoodhaan malee abukaatoon isaanii walii wal qunnamuu akka hin dandeenye akkasumas immoo haala namummaa hin qabneen ilaalamaa akka qabas himameeti jira. Akkasumas immoo adabbiin du'aa gamaagama abbaa alangaa yookaan immoo abbaa seerummaa kan hin barbaannee fi murtii siyaasaa adeemsa seera idil addunyaa tokkollee malee kan ibsu ta'us himameera. Haaluma kanaan sirreeffamtoonni Filisxaanota waliyyannoo yookiin immoo irra deebiin dhaddachaa osoo hin qabaatin akka ajjeefaman kan hayyamu manni murtii waraanatti kan raawwatame ta'us himameera. Nama siyaasaa mirga kana hidhamtoota Filisxaanota gara jabeessaa fi namummaa malee raawwatamu seera qabeessa gochuuf seera kana wixineessuu Itimaar Binigaver seera kun immoo erga ragga'ee booda gammaduu isaanii ibsuudhaan har'a guyyaa gammachuu fi seena qabeessas jedhaniiti jiru. Akka seera kanatti immoo hidhamtoonni Filisxaanota erga gurraandhala bara 2023 as hidhata mirga namummaa hamaa akka irraa gahuu fi filatamtoonni mirga namummaa idil addunyaa himaniiti jiru.
Gareen falmaa mirga namootaa Israa'el hidhamtoota Filisxaanota irratti miidhaa wal duraa duubaan kanneen keessaa nyaata dhabuu, dararaa, miidhaa saalaa fi kunuunsa fayyaa dhoorguu dabalatee raawwataa akka jirtu mirkaneessuu jechuun Andoolaan gabaaseera. Mootummoonni gamtoomanii Awurooppaan gocha hamaa Afrikaanota irratti raawwataniif beenyaa kaffaluu qabus jedhan. Gochoonni yeroo daldala garbaa Awurooppaanota lammiilee Afrikaa gurraacha Ameerikaa irratti raawwatan yakka hamaa fi dhala namaaf hin malleedha jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekamtii kennuudhaan gurraachota Afrikaa fi Ameerikaaf beenyaa akka kaffalamu gaafateera. Yeroo daldala garbaa Awurooppaanota garba Atlaantik qaxxaamuru irratti lammiilee Afrikaa akka meeshaatti daldala murtanii lammiilee dirqama butamuudhaan miliyoona 15 ol ta'an keessaa miliyoonni 2 battalatti lubbuu dhabuu isaanii Afrikaanos gabaasetti jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii komii Afrikaa erga dhageeffatee booda sagalee deeggarsaa 123 gochoota kunneen yakka hamaadha jechuun raggaasisuudhaan beenyaa akka kaffalamu gaafateera. Mootummoonni gamtoomanii erga dabarsanii kana booda immoo biyyoonni 3 Ameerikaa, Arjentiinaa fi Israa'el yoo morman gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyoonni 52 cal'isuu filachuu isaanii miidiyaaleen idil addunyaa The Guardian, Al Jazeera fi Faransaay 24 dabalatee miidiyaaleen kunneen gabaasanitti jiru. Waraanni baha giddu galeessaa akka COVID-19 ta'uu malas jedhameera. Waraanni baha giddu galeessaa akka COVID-19 weeraraa ta'uu danda'a jedhan pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin wayita weerarri COVID-19 ka'ee turetti guddinni biyyoota addunyaa hir'isuu yaadachiisuun wal dhabdee giddu galeessaa baha kunis immoo guddina addunyaa irratti dhiibbaa olaanaa uumuu akka danda'us dubbataniiru. Waraanichi loojistiikii oomishaa fi cancalaa dhiyeessii addunyaa irratti miidhaa cimaa qaqqabsiisaa jiraachuu eeruudhaan kanaanis immoo dhaabbileen boba'aa albuudaa fi xaa'oo oomishaa irratti dhiibbaa gahaa jiraachuus himaniiru. Xumura waraanichaa irratti tilmaamuudhaan rakkisaadha kan jedhan immoo dhaabbanni isaa guddina dinagdee addunyaa sadarkaa olaanaa duubatti deebisaa jiraachuus himaniiru. Waraanichi lubbuu lammiilee nagaa gaaga'uurraa darbee daldalaa fi dinagdee idil addunyaa kan gufachiise ta'us hubachiisaniiru. Waraanni dhibee COVID-19 guddina dinagdee addunyaa miidhaa ture ibsuudhaan waraanni giddugalaa baha miidhaa hamaa qaqqabsiisuu akka malus yaadachiisaniitti jiru. Tiraampi haleellaa Iraan irratti raawwachuuf daangaa yeroo kennan irra deebiin dheeressaniitti jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa bu'uuraalee misoomaa anniisaa Iraan irratti raawwachuuf daangaa yeroo kennan irra deebiin dheeresseetti jira. Pirezidaantiin Tiraamp Iraan ulaa Hormuuz yoo hin banne bu'uuraalee misoomaa anniisaa ishee haleellaa jechuun daangaa yeroo kennan turan irra deebiin dheeressaniitti jiru. Pirezidaantiin torbee darbee Iraan yeroo sa'aatii 48 hin caalle keessatti ulaa Hormuuz yoo hin banne bu'uuraalee misoomaa anniisaa ishee akka haleelan akeekkachiisaniitti jiru. Haa ta'u malee wixata darbe Iraan waliin marii bu'uuraa qabeessa taasisuu ibsuu isaaniitiin daangaa yeroo ka'anii guyyoota 5f dheeressuu beeksisuu isaanii ni yaadatama. Iraan gama isheetiin mariin Ameerikaa waliin eegaltee kan hin jirre ta'us ibsite. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp ammas daangaa yerochaa guyyoota 10f dheeressuu dubbachuu Rooyiters gabaase. Iraan xalayaa gama ministeera alaa isheen barreessaa olaanaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereef barreessiteen biyyoota duula ishee irratti labsanii fi michoowwan isaaniin ala kanneen biroo ulaa Hormuuz fayyadamuu akka danda'an hayyamuu beeksifte. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hanga ammaa waan waliin taataniif galata guddaa qabdan isin jechaa GMN daawwachuu galgala gaarii qabaadha.